wanni kun ulfaata intala dhalaata karraani beeytaas dimachuun garuu an jaalalaan siif qaburraa kan kee waan siif ta'u dhabee hunoo ijoollee tanatti illee himee si arguudhaaf hawwiin kiyya yeroo dheeraa ture hunoo asiif dhiyaadhee akkana naan jetta jeellee sirraan eegganne garuu an waan feetes dhiisi siin jaaladhaa siin malee jiraachuu hin danda'u inuma. Guys, Yaasu birraa yaa surprise guna jenneetiin qophoofne jira garuu Yaasu nu daraa jira. San qofa miti Yaasu birraaleen prank gochuuf deemna. Mucayyoon nu cinaatti agartan kun sin jaaladha jettee tasitti egaa nama hedduu jira. Kana biratti waggaa isheen sin jaaladha jettu Yaasuun yaa xiqqoo ni qaanfata. Wanta reaction agarsiisulleen ilaaluuf deemna. Garuu ammaaf nu rakkisa jira obsaa wajjin qaamaan deemnee filuuf deemna. Saniif mucayyoon immoo prank ajaa'iba irratti jennaa uummanni kuni gaafa inni dhufu wanta nuti jennu wanta hedduu jira waan ta'eef ni rifatannee yaadna. Sirriitti qophoofte jirtaa miti prank gochuudhaaf. Prank godhuudhaaf qophoofte jirta. Hayyee abshir. Daawwattoota keenya Yaasu prankii addaa prankii ajaa'ibaa goona akkuma beektan Yaasuun nama qaanfaturraa inni ni qaanfata. Nama hedduu kanarratti gaa amalli isaa nama qaanfaturraa nama hedduu kanarratti gaa mucayyoon gisa siin jaaladheetti reaction inni achirratti agarsiisu ilaaluu barbaanneeti akkasii mee akkamitti godhuu deemta mee akkamitti hin sodaatin gaa fakkeessi sirriitti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu akkam uummata qashtii magartuun jaamaa Yaasuu jaaladheen jira yeroo hedduu isaa arguuf hawwii kiyya ture guyyaa har'aa kana godhuudhaaf hedduu takkaan gammadee jira guyyaa kana arguudhaaf gammachuu guddaan dhagahamee jira jechaan isiniif ibsuun baay'ee natti ulfaata waan ta'eef gizeen isaa arkeemee walumaan arkinaa akkamitti kaan isa prank godhu waliin laalla uummata qashtii Saniif amma galuutti finneefnu Yaasuun yaa diduu danda'a waan ta'eef hundumti keenya akka inni dirqamaan ittiin himna beekaa laalamas mucayyoon akkatti jaalattee jaallatamuun waanuma jiru diikoorri jira wanni hundi nurra baasin nurra ati ni haa qeebaluu qofaa. Haa jechuu qofa manni oowwaadha. Yaasuun baay'ee rifata. Amma gamee deebineeti Yaasuu finna ammallee hanga dhumatti turtiin keessatti mootummaa. Obsaan dawwalee jira hordoftoota keenya kuma agartanii kun obsaan dawwalu jira. Qoqophaa bakka. Qoqophaa na dhageeffadha qoqophaa yaatiisa obsaan dawwalee jira laala na wajjin. Hello obsa. Hello kulani. Haa maayit. Yaasuun uffata uffachuu jira amma. Hayyee. Biraa gabbeetiin si dubbisuu jira qophaa'uu nuyi gaafidee finnee dhufaa jira. Nuti qophoonee jirree diidha khalaas kottaa. Nutis qopheenetti isinee wujjirra. Hayyee ija itaniif fiddan gaagizee fiddan saa? Hayyee ija idhaa yaa. Kunum coon qophooytee wujjirti. Hayyee. Akkasii hordoftoota keenya gaa gizee fidanii dhufan beeyni gaa akka tattaan isaan miira kam keessa galan ni laalla. Isii immoo isiis akka tattaatu gaa walumaan laalla. Boombiin nu dhoowwu deemaarra. Akkasii nu faana tura. Maan banaarra. Okay, Dutani. Welcome, Bagana Gandu. Yasun du fejira. Aruza. Bagakana tolchitanii dhaggeeffadha. No, dalayte. Bagakana tolchitanii bareechitanii fiddan. Akkana fakkaatee. Okay. Akkana fakkaatee. Kotu ayasu harfiya fida. Asmata. Dabbadu akkasumatti. Yesu bagana gaan dhuftee. Ayah, kenapa kata? Ya suba kana gandufte. Bagana gandufte. Arranta nagaa wanni as siyaamneef haajaa jarjar fannee dhufuu qabdaa wanni siin jenneef sagantaa bareedduu takkaa jira umaan rifatin rakkoon qabu onnee way dhibba sadha jirti onneen fayya qabdii mimeedha onneen akkami
wayya onneen ta'e fayya qabdi jechuudha gammachuudha kameera humna kun qabu ta kameera dhiisi gaachi mani guutaa keessaa qabu nuuf ilaalchime guutaa karuusa isaa arka si arakamtee jirta si qabannee jirra bagana gyaannu kabajjee kana dhufuun kaytu arra bar bombii si dootee jirti bar bareeddee jirta maashaallah tu ijaamtu sirraa qabu baga gammaddee sinjaa baga walumaanuu gammanne naan jee kan yesuuna gammachiisi kaasa tole shi baga walumaanuu gammanne baga walumaanuu gammanne la iman afaan laal jechi tokko bee hindeebu jettee wal dabarte laal gamma na dhageeffadhu yesu na dhageeffadhu baga guyyaa har'aan tanaatiin si gee amiin jechuun baga tola baga manuu gee amiin duwaan hindi tamtu garuu wanni kun maal heere waan aree sirraa waan aree umara kon qabu yesu an waanamtu dhaan sinin fada waanamtu sinni yaadaan yaaddu garuu ni yaadu waan keessa nama maalan waan ta'e jegeseettu akkam naaf obsa waan aree sirraa dhageessama isii tanaa sitti micooddu keessummaadha micoota na agartee ni jirta wal baradda sagalee tana beekuu dandeessa garuu fuula kana hin beektu yaasu sagalee tana mee yaadadhu sagalee tana ni beektaa magartuudha tasilkii wal dubbisnu san aanaa yaasu jechuun nama iddoo dubbisaa okay na beekuu dhabus dandeessa ansiin beekaa haa ta'u yeroo dheeraadhaaf jaalalaan sirraa qabameetiin jira hedduu takkaan si jaalachuu jira dhugaa siif himuudhaaf maal jeekkaan siif himu natti ulfaata garuu carraa kana harkadhee guyyaa har'aa kana si wajjin wal harka guyyaaf maal jeekkaan si himuun beeku gammachuu guyyaa hedduun si jaaladhee jira sirraa qabamee jira siif miidhamuu jira. Dhugaa. Maal? Oh, gudak. Lama beta. Yes. Dapo. Jechuun amma beta. Dapo mee gudak kaasu laal programa kana dapo dhiisi. Programa kana guutuu garteemi nutti himteeti. osoo ni fate quban qabnetti waa hunda ka qopheessin isi jenne waa hunda isi dana qopheessee jechuudha. Sigalde hono amma sitti himtee jirti. Ta'uun qabu haati. Programma ta'uun qabu. Maal yeesu ni rifata sadii babarati. Jabeessu qabdaa bar. Waan isi waci isin baaste. Qubni kafalla. Wala waci waan akkana waan jaamu qabu ati dhiira ifti jabeessu. Isi qopheessee bara amma kana. Wanti onnee ku shaappii dhibba sindayin ifti jabeessu narraa dhiisi gaza. Mee mijoo raasii ati fuudha mijoo waan. Kuni wacii maal waan jettu miti wacii miti wanni kun ulfaata intala dhalaa takkarraani beeytaas dimachuun garuu an jaalalaan siif qaburraa kan kee waan siif ta'u dhabee kun ijoollee tanatti illee hime si arguudhaaf hawwiin kiyya yeroo dheeraa ture kunoo asis siif dhiyaadhee akkana naan jetta jeellee sirraan eegganne garuu an waan feetes dhiisi siin jaaladhaa siin malee jiraachuu hin danda'u inuma. Marbeta dhugaadha galatoomii na jaalachuu katti galatoomii namni jaalachuu waan jiraati garuu nama dhibbaatu na dubbisa gartee nama gartee loonaan dubbisu gargaaruudhaaf malee gartee hin jaalala gartee itti qophaa'in jiru. Itti qophaa'in jiru kanaaf ammoo na jaalachuu katti galatoomii. Amma booda garuu itti qophaa'uu dandeessa. Ittiin qophoofne ture gin amma booda itti qophaa'uu. Dhageeffadhu yeessu waan takkaan siif himu. Jaalachuun isin jira jaalatamuun isin jira. Sii galee carraa yeroo takka dhufu ilma dhiiraatiif sii galee yeroo carraa amma sii dhufe kan fi gubdee taanaan ati way jaartii qabda way fuutee jirta. Yeessu waan nama na jaalatu hedduutu jira. Garuu kan na jaaladhu sii malee anis akkuma keeti namni na jaalatu hedduu jira sii galee garuu an siin jaaladhaa siin malee jiraachuu hin danda'u. Qeebaluu qabda. Maal akka بتيسو أي واحدون خورة واحدون دلقة أركبا خورة شو قالوا تقعدي ما تني كبدا تامتي تخاتني كبدا لا إيشونكا سوق تو باتولا أنا ما أنتنا خراخنا هنا هنا بيتا ما خراخنا هنا هنا أو يا سوكي بكتي يمي بيكرته أنا برام بكوسف ما برام جالت
Koi. Obsa. Al tokko yaasu nutillee waan si jaallannuuf si galee mucayyoo illeen dhiyootti waan beenu hin qabnu. Saniif yaasu akkanatti mucayyoo kana rifachiisu hin qabdu. Waan ta'uun immoo walitti dhiyeenyaa waa'ee keessa sirriitti si beekna waan ta'eef akkas nama kan biraa maal jechuu san dhiisiin kabajni hin dhowwatini mucayyoo illeen rifaasisuu hin qabdu. Si galee miti dhimma jaalalaatti waan ta'eef homaa tokko wanta gaddisiistu hin qabdu. Mucayyoo illee akkuma agartu kan baay'ee miidhagdi dhugaa rabbiin sin jedhaan. Bultiifillee ni ta'a. Nama ati jaalatu irra haati jaalattu wayya. Inni masiree beeta garuu laala manta nama beeta. Anamatti qophaa'e beeta. Qophii barbaachisu laal guyyaa laal bikkatti du'an na dhageeffadhuudhaan waa sadi beekuu hin dandeessu bikkatti du'an bikkatti dhalatan bikkatti fuudhan hin beektu sadeen kana guyyaa fuutus hin beektu rabbii beekata harka rabbii harkaa qaba sii galee saniifuu waan kana carraa sii dhufe kana fayyadame micoo nama nagayaati namaan beeku micoo tana agartee hin beektu barati isiin hararraa dhufte warra ganda kiyyaati bara saniifuu carraa kana fayyadamin siin jaal hararraa dhufte bara. Ammas ni beekta yeroo ammaa tana jaalalti qaalooyiteeti nama jaalatu horkachuun ni ulfaata saayiba kiyya ni ulfaata ammas yoo nama jaalatu illee horgatte isin sin jaalatu sababa sanitti nama meeqaa wal ajjeesee dhaab niin galchaa fidhiis ni fudhachiisna dhaab dhageessa sababa sanitti jechuudha sababa jaalaltii namni wal jaalatu wal hin ginneef jecha jaalaltii isaanii takkaasii irra jaalataa gizee irra jaalatte ati miidhamtee bultii keetillee diigamuu danda'a amma isin tun dhiibii si jaalatte nama bultillee qabachuu danda'u dhiibbaan isin irra dhufuus hin jiru gartee isinillee nagaa hojii jiraatan kanaafuu ati qeebaluu qabdamma. Laamsa akkasuma bara dhugaadha ana gartee na jaalachuus ta'e galtumtu hedduu gartee. Qoy maal kiyya jibbite maaliin sitte? Wanti bina wati dhifamu. Moo an dhaabbadhee siif immoo kiyyaatu akkana si godhu jira. Siif jilbifachuu ta'u siif hin ol ka'a. Aadaan hin jiru. Garuu an siin malee jiraachuu hin danda'u dhugaan sitti hima. Amantus amanuu baatus an siin malee jiraachuu hin danda'u. Micoota miidhuun feeta. Yeroo dheeraadhaaf si jaalachuu jira. Laala osoo hin ta'in. Waan namni hedduun nama jaalatu. Maybe yoo si dhabde micoota waan takka of goote waan namni hedduun jiru namni fudhachuu qaba. Yaasu mee nama hedduun akkanatti asitti sumaaf jechaas dhufu. Nundi hojii qabna akkuma roofaati hojii qabdutti na dhageeka narra baas. Michoota ni hin beeka walitti dhiyaanna. Sigalee nama haala fi amala gaarii qabu bifa isiitis akkuma agartu kana. Michoon waan si jaalattee jirtuuf dhageeffadhu yaasu. Nama gartee ati jaalattee jala deemturra kan si jaalate harkachuu waan guddaadha. Kun carraadha. Sigalee harka nun darbinii waan jettu jii micoota naaf mee wanta kanuu raadii. Maal beektaa? Takka namni ishoo gartee namni wal baree wajjin haasee waan jiru hunda'u anis rakkina kan yabartee yookaan immoo rakkina siidha gartee waa hunda gartee wajjin wanni hojjete malee dhugu galatamtu jaalachuus haa galatamtu garuu xiqqishoo itti yaadu fe'isaa yookaan immoo namni gartee waadu jiraamti akkanumatti kamti gaa. Moo ambiraati. Amma nuti gaa qophii hunda qopheessinee waan jirruuf ammumatti armatti akka xumurra barbaanneeti yaasu. Yesu nuti saayibboottan keetii miti nuti warra siif yaadu warra siif wanni jedhamu kun. Ani isin tun hiriyaati ya turte hedduun jaaladhaan hedduu si jaalatti siif jettee miidhamaa jirti yeroo baay'ee hedduu waa'ee kee haasofti waan ta'eef nurraa fudhachuu qabda obboleessa kiyya. Nama warri asitti agartu kun. Jajjabes micoon bo'aa jirti. Hojjetti isaa hin bo'e maal taate? Yesu laalgaa. Obsa Yesu. Yesu maal taate? Namni tokko dhalaa barbaadu aarsaa meeqa kafalaati immoo garuu dhuftee yeroo kayyee obsi jentu obsi. Ayyee obsi kalaas hin bo'in kalaas hin bo'in please. Is kalaas hin bo'ini. Kana hojjetu gaarii tola. Hin bo'in Nama bo'uu hin danda'u dhugaa dubbachuuf ana ilmi manna qabee jira. Nama bo'uu arguu hin danda'u dhugaa dubbachuuf. Abshii. Yaasu akkatti nu qaba. Yaasu gurba. Obsa. Obsa dhiisudha. Obsa adillee maal ta'e? Obsa. Yaasu. Obsa dhiisa faati.
Furmaanni maal sagantaa balleessitee Amma gurbaati garaan jabaatiin kaa'ate yeroo ammaa sana garaa akka jabaachuu mana bira taa'ee lakkii maal kun Yaasu nama raatti ande. Yaasu. طيب ايش كوي اوبسي يرو هيا أبسي مقرتو أبسي خلاص هيا مفتي ما سي أبسي هيا إيمان سرابون سيف قارين سيف غاري متيس انت لا كنا بقول قبل دبلتي لا جننا الناس أبس مال تاتي اي اوبسي يعني اوبسي هاي مال أبسي تيادات تياد يمتى رفت تياد مو خات تياد ايه ولا ما ترى تياتي برباد لك نراقب الهاي نجينجا ما تاتي سمو قاني هيا 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 يتي أستو هيا ايه قاو هيا Frankie ko niya ra. Bulan ya tfahmo. مالي Frankie haram biya kwan Frankie aso kana kana. هاي برانكي ده Frankie jecha namni ma fi buse boya. هاي برانكي ده برانكي ده Kamera asna rachi qabami wa undana rachi qabami sinun tuna rawsa. Akam jecha Frankie wana kana 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 imbiya kwan ugani jalachu jira. Frankie fi miti. Maali. الله أكبر